Ashama kam jirtu naggeessanii nageenyi kokoon irraa maddee bakka jirsin argamu. Waan tokkotu naqunname wanti naqunname kun isin qunnamine. Maal jechuun keessanii oolu Osmaan viidiyoo kana gadmaati dhageeffadhaa. Mucayyoo takka hedduu takka wal jaaladha. Hedduu takka jaaladha. Maqaan mucayyoon akka malee takka jaaladha. Akka malee osuma jaaladha akkuma malee jaaladha. Wal fuunaallee walii gallee bakka waa hunda irratti walii gallee waa hunda qabeenya isiillee waan qabdu hundaan itti himte anis waan qabutti hime akkasumattuu hedduu takka wal jaalanna. Ganama galgala waliin haasa'ee biraa rafee walumaan haasa'ee amma wajjumaan haasa'ee bakka galgala seermaa wajjin haasofnee akkasuma waliin turre guyyaa ol fuunullee akkana maali jala qabannee hin bareedde sirrimatti. Amma bakka ani rafee jedhee gachiisee isiilleen hin deemte. Amma akkasuma waliin hin bulle walumaan bulle ganama yoo lafaa ka'u halkan kana koo jaa kana waliin bulle ganama wal koo bakkuma jiru dhabe na jalaa baddee jirti. Eebjuun bareedoo jiimbulee ganama koo fokkattuu yoo na gargaarraa akkasii.